السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نما ربي فيديو تنجل كبرا هنگدومات دغي فدو برهن دبرين خيرين سبرهن دبرين دنديسوني غوتا يوني في ددبدي دعائي دغوتا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قيان الرانتنا ديسمبر دي الدمي في توكو برخم لما في دي الدمي في شني خنوغا مسجد منارا خنا لالتاني أركتاني مسجد مناران ديتو خنتي علم كرامة جرتي بعدية أردا أفرطمي في سجل الراولي تدوهني أما مسجد خنا سينتين isin agarsiisa warra kitaaba itti qara'uun qabnees tokko tokkoon irra deemnee isin agarsiifna inshaallah. Laala ilmii qara'uu jiranii sheekha kitaaba banattee maaliif hin qaraan? Bukhari Muslim hin qabdu? Sheekha ati maaliif hin qaraane kitaaba? Kitaaba hin qabdu? As bulteedha? Kam hin qabne hoo? maal goota duba eega kitaaba hin qabne asii? Hin dhaggeeffadhe ittee dhufte? Isin hoo maa tetteeysan? Kitaaba hin qabdanii? Kitaaba hin qabdanii noo dhaggeeffattanii tetteeysanii? Bukhari Muslim isin hoo? Ati koo maa teeysa? Hin qabdu? Ati hoo kitaaba hin qabdu? Meeqa qabda kitaaba? Quraanuma qofa qabda? Isinis akkasuma? Banattanii ma qaran kitaaba? Qabdanii? Edaa asuma bultanii? Numa dhageeffachuu dhuftanii? Rabbi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. warri sagaleetii tana dhageeysan bakki tuni bakka ulamaa inni itti qara'aa jirtu araddaa 49 irraa walitti dhufanii sheeyini bakka biraatii dhufee qara'aa jira. Akkuma viidiyoo argaa jirtan kana ani maayikii tokko qofaan harkarraa qaba. Isaan viidiyootti qabeetiin isin agarsiisaa jira. Warri kitaaba harkaa qabu kitaaba isaanii baratanii qara'aa jiran. Warri kun ammoo ofirraa tatta'anii dhageeffatan halkan edaa masgida kana keessa bulanii inshaallah namni rabbiin viidiyoo tana agarsiise. Namni rabbiin viidiyoo tana agarsiise silaa duniyaan faayidaa guddaa hin qabdu yoo rabbiin nama laaffise dalagatanii akhiraa yoo ol kaayatan malee faayidaan guddaa waan jirtu inshaallah kitaaba tokko tokko namuu ummata kanaa bita warra hin qabne kana viidiyoo irra deemeetiin isin agarsiisaa mee ilaala. Warra hin qabne kana irra deemeen isin agarsiisaa akka kitaaba tokko tokko Muslim qarshii 2,000 Bukhariin qarshii 3,500 tanaafuu inshaallah warri viidiyoon tun isin geeyse khayrii barbaadan rabbiin isin dandeeysis kitaaba ummata kanaaf nuu bita. Adeeroon kunis kunoo as ta'a. Kitaaban qabu nama lamaanii isaa wajji ilaalaa jira. Kitaabuma tokko tokko lee taatu inshaallah nama lamaan kitaaba kana laalan kitaaba Muslim qara'uu jiran ammaan tana ifumarraa ta'a. Kanatti aanee amma kitaaba Bukhaarii jalqabuu deemanii Muslim ammaan tana fixanii kunoo kitaaba Bukhaariitimma jalqabuu deeman gamee warra kitaaba Bukhaarii qabuu fi kan qabnees isinin irra deemeetiin nama hunda waan dhaqqabu isin agarsiisa. Namni hisaaba malee hedduudha inshaallah.
ammas gaamee warra kitaaba Bukaarii jalqabanii jiranii warra qabu hin qabne irra deemeetiin viidiyoolee itti isinii qaba. Sagalee isaanii irra yoo dhagahuu baattan ijaa teessan inni ilaaltanii kunis warraa ta'a. Taa'ee dhageeffata kunis. Ati maaliif teessoo? Kitaaba kam hin qabne? Bukaarii Musliimis? Tokkollee moo? Dhufteetuma dhageeffattaa? Halkan as bultee moo? Quraanaa fi maal qabda? Ajarruumii qabdaa? Ati maaliif teessa? Kitaaban qabdu? Numa dhageeffattaa? Isinoo? Nama tokko harkaa qabda moo maali kun? Bukaarii guutuu ni qabdanii duuba? Ati maaliif teessa? Maaliif teessa? Kitaaban banattu? Kitaaban qabdu? Kitaaba kam hin qabne? Numa dhageeffattanii? Halkan as bultee? Maaliif as ciifta? Kitaaban qabdu? Kitaaba numa dhageeffattaa? Kan hin qabne kun kami? Sahihayn hin qabdanii? Bukaarii Musliim hin qabdan? Ka qabdan oo mee banii agarsiisi? Mee kana qabdaa? Kitaaba kana qabdaa? Harkaa kunoo kanuma qabanii kanumaan dhufanii halkan asii bulanii dhageeffatanii ammas gartee isa kana ta'aniituma dhageeffachuu jiranii kitaaba quraanaa qabanii namni rabbiin isin laaffise kitaaba tokko tokko inshaa Allahu ta'aalaa sadaqadhaa. Shabaabni kun silaa waa qara'uu ni fedha. Haa rabbiin haa tolchu inshaa Allah. Adoolo kitaabni mee kami kuni? Kam qabdame? Mee ol qabi kitaaba qabdu? Kunoo tafsiira gaafa kaan isin sadaqattanii nutti ergitanii isaanii hirre tokkichaa kanarra qara'u jira. Bukaarii Musliimoo? Bukaarii Musliim hin qabdu? Edaa as bulte? Teesseetuma dhageeffatta amma? Harkaa kunoo inni kun nama guddaadha. Kitaaba amma dura isin bittan san kan isaaniif hirrisan tokkichuma kanarraa waa qara'a. Amma Bukaarii Musliim fixanii Bukaarii qara'u jiranii inni taa'eetuma dhageeffachaa jira. Ati hoo adeero kitaaban qabdu? Numa dhageeffattaa? Kan qabdoome? Ha qabu kan akkanatti tolfateeti kitaaba quraanaa kana akkanatti tolfateeti carqii itti godhatee mee qaqqabime? Maashaa Allah carqiin akkana tolfatee kana dhageeffataa kaanoo kitaaban qabu hangana kaan hin qabdu. Ati hoo? Quraanuma qofa qabda? Quraana malee hin qabdu? Hai kitaaba hadiisaa hin qabdu? Amma Bukaarii Musliim kan irraa qara'u jiran kanuma dhageeffatta? Quraana kanuma nama bareeffatte quraana. Maashaa Allah. Warri kitaaba harkaa qabu afateeti akkana qara'u jira namuu banate. Warri kitaaba harkaa hin qabnes dhaggeeffachaa jira. Maashaa Allah. Qaraa ma.
ati oo kitaaban qabdu maali banad dengaraatu sahihayni qabdu aya ati oo mee kitaabni kee uma dhageeffattaa kitaaban qabdu harka warri kitaaba qabu banatee qara'a kunis ifirraa taa'eetuma dhaggeeffataa halkanii da'as bulanii kumaan isiniin jee mee kitaabni kee ummanni qara'u jiru kanoo hin qabdu teesseetuma dhaggeeffattaa kitaaba nama afuriin dhaggeeffattanii teessanii hin qabdanii eenyu qabu isin keessa isaa qaba isin sadeen hin qabdanii ati oo kitaaba qabdu atiis ka eenyutti dhaggeeffachuu jirta ka isaati maasha allah maasha allah jarri kun akkanatti guutanii asitti qara'u jiranii kitaaban qabanii irra hedduun isaanii akkuma agartan kana kitaabni bukaarii muslim akkumaan jee qarshii bukaariin 3,000 fi qarshii 500 maallaqa Itoophiyaadha muslim ammoo qarshii 2,000 qofaa jara keenya kitaaba kana sadaqatul jaariyaa bitaa ummata kanaaf irraa hoggaa hirrullee viidiyoo isinii kannina isinii ergina ati kitaaban qabdu adeero isinoo ni qabdanii nama sadiin dhaggeeffachuu jirtanii inninis numa dhaggeeffata isin afranuu kitaabuma kana moo maasha allah wal jaalachuun gaarii akkatti kitaaba tokko irratti nama afuriin qara'uunis hedduu bareeda